makiina adagaa ተደርሷል አላህ ይቅር በለ kabajamtootaaf jaalatamtoota keenya waan Oromoo dhaggeessan egaa qophiin keenya har'aa qophii qabiyyeen isaa baay'ee nama rifaasisudha. Haadha manaa Adoonaatii fi yookaan Joonii jechuudhaan kan beekamtu Jaanii jechuudhaan kan beekamtu gara sooshaal miidiyaa tiiktokara influenceraa balaan konkolaataa irra dhaqqabuu isii dhagaameera. Intalti kun egaa waggoota dabran Joon Daani'el jaalataa turte amma ammoo miidiyaadhuma influenceraa feemesuma kan ta'e Adoonaa miliyoona 5.4 ol kan qabu balaan konkolaataa obboleessa isiitii waliin kaleessa Finfinneetti naannoo Malkaatootti isii mudachuugaa namoonni hedduun dubbataa jiran. Balaa kanaan obboleessi Adoonaa lubbuuf jiraachuu fi dhabuu keessa jira. Isiinis illee balaa hamaa hanga miillee fi lafeen cinaachaa cabuu irra geesseetti jedhamee dubbatamaa jira. Viidiyoo kana hanga dhumaa kan ta'an wajjiniin tura balaan akkamiitu isii dhaqqabee viidiyoolee garaagaraa walitti qabannee dhiyaannee irraa bilbilas karaa Finfinneetti bilbilee jira. Hanga dhumaa sagantaa kanaatti waliin turuudhaan wantoota haala jedhigata jiran baruu dandeessu. Bro, it's fucked up. ወንድሜ መከታ ነው ይላል የአገሬ ልጆች ጋር ኦቦሌሰ ዳቡን ባዩ ተከናማ ገዲሲሳ ኦቦሌሰ ጅቹን ኦቦሌሲ መከታዳ ኦቦሌሲ ሮሮ ሰራ ዴቢሳ ኦቦሌሲ ካንጋፋ ሮሮቲ ኦቦሌሲ ደጎ ጅረኛቲ ኦቦሌሰ ዳቡን ጋር ከስቲ ነማ ቦችሳ ኢንሲኒ ጀቹ በርባዳ ጉርባን ኩን ባዩ ተከሚረ ከሰገለ ኢሞሽናል ተ gadde jechuudha jaartii isaa yookaan haadha manaa isaatii fi makiinaan isaatis obboleettii isaas qabeenya sidhabee namas dhabe jechuudha. Makiinaan inni akkasii jala cabe sun biyya Ameerikaa irraa yoo xiqqaate Itoophiyaa keessaa namoota muraasa qofa qaba. Garuu intalti akkuma makiinaa Itoophiyaa duraan ooftutti inni oofa jettee አጣርቻለሁ ቤተሰብ ብሻኒtti galchite jechuudha. የአዶናይ ወንድም በጣም ተጎድቷል። እግዚአብሔር ይሁነው። የአዶናይ ወንድም በጣም ተጎድቷል። ጃኒ ግን ደህና ነች። ጃኒ ግን ደህና ነች። warri habashaa kun yeroo dubbatan egaa akka jira keenyaatti miti akka Oromoo abaluun du'eera akkas ta'ee du'ee akkas ta'ee maarree ta'e hin jedhan maaliif ni beekan haasa'oo takka taasaan akkatti miidhaman ni beekan waan jedhanii ittiin haasa'an illee ni beekan amma gurbaan yooni maanyaa jedhaniin kun የአዶና ወንድም ተጎድቷል። ጃኒ ደግሞ ደህና ነሽ አለ። ምን ማለት ነው? ጆኒን akkasiin waa tokko si fayyaa qabduun beeskisa garuu inni kaan akka miidhamee jiru beeskisa akka jechuun afaan biraatiin afaan oromootiin yoo deebinu inni du'ee jira isiin immoo ni jirti jechuu barbaadeeti jechuudha. ወንድሜ መከታ ነው ላል የአገሬ ልጆች ነፍሱ ይማርና ማል ጀነሬ nabsu imar amaarifalle hedduun beennu boolla kee daadii naguutu biyyeen sitta salphatu akkasin jechuu barbaada. Ijoollee kana mukorootti heddummaadha boo namni tokko gidee sijammar makiinaan biyya alaatii fi makiinaan biyya keessaa garaagara. Makiinaan biyya galaa atomaatikiidha namoota barumsa qaban qofatu oofuu danda'an. Jaaniin barumsa hin qabdu faamesiidha. Feemesii hudduu qullaa fammastee kan akka jira asli makana waruma akka mubaarik musammaati warra dandeetti qaban huqqatii qabanii miti ingilifayyuun beektu. Makiina biyya Ameerikaa irraa dhufe oofuun baay'ee takkatti jabaata. Makiina sana fudhattee obboleessa fuutee dhattee naannoo Malkaatootti makiina bifa agartan kanaan daaraa gootee ofiifillee miidhamtee obboleessa illee gurbaa obboleessa malee jiraachisaa jirti jechuudha. You know? Kun baay'ee takka nama gaddisiisa. Gama biraatiin wantoonni miidiyaa kanarratti deemaa jiru. Isatu oofaa jira moo ስባችሁ በምን ያውላ ብር ገደል ገባ ማለት ነው። ከባድ ኢትዮጵያ በጣም ከባድ ነው። በጣም የካር ኢንሹራንስ ኩንሞ ብሪዳፍ ሀሳ ብሪኒ ዱፋ ኢምበዳ ኢንዴቢያ ብሪዳፍ ሚቲ ዱቢን ያ ሁሉ ብር ገንዘብ ገደል ገባ ማለት ምን ማለት ነው? ለምን ገደል ነው የሚገባው? ይሰራል ይመጣል ገና ሙጫን ገና ሆጀቴ ፊዱ እንዳ እንሞ ወንቲ ሰጉባ ጅሩ ማኪናዳ ማኪናቸቱ ዩ ብሪ ቃሊዳ ሚሊዮን 40 ኦል ቢታማ ማለት ኢትዮጵያት የወደ ፍተማ ሚሊዮን 40 ኦል ሚሊዮን 40 ኦል ማለቀ ሚሊዮን 40 ኦል ጋ ጉያታ ከተዳቦንስ ዋን ባይ ተከናማ ገዲሲሱ ከነብረ ደርቢ አሞ ኦቦሌ ሰደቡ
Obboleessi dhabuunis immoo waan kana hunda caalaa birriin hin argatama. Hojjetee fiduu danda'a ammaasis garuu obboleessa dhabuun baay'ee takka ulfaataadha isin jechuu barbaada. Garuu jarri Habashaa wanti jarri jara hiisisaa jiru. ይሄ ሁሉ ብር መኪና በቃ ተቃጠለ ማለት ነው፣ ገደል ገባ ማለት ነው፣ 50 ሚሊዮን እኮ ነው ምናምን ነው የሚለው አይደለም። ተው ብር ምንም እንትን የለም ዋጋ የለም። ናይ ብሓቂ ብጣዕሚ ዘሕዝነካ ንኣዶናይ ሓዉ ማትሶላ ከምኡ ድማ ጃና ሓፍትና ሓደጋ ማኪና Magaalaa Tigraay keessatti naannoo magaalaa Tigraay keessatti baay'ee takkaatamaa jira. Kaleessa akkuma beekamu qophii takka ture. Qophiin sun maal yoo jettan feemisoota addunyaa yookaan Afrikaa walitti qabamee Amnesty Afrikaa akka Afrikaatti warroota dhiibbaa gaggeessan jedhamee yaamaman keessa walitti qabamanii turan. Jaaniin qophii kanarratti argamuudhaaf deemaa turte ta'ee hin beekamne. Wanta ajaa'iba isinirratti ta'u qophii sanarratti namoonni hedduun ni argamne. Fakkeenyaaf Joon Daani'eel hin argamne, Adoonaan hin argamne, Jaaniin hin argamne, Raachuun hin argamne, feemisoonni hedduun hin argamne. Maaliif Yuutinaas hin argamne. Wanni kun baay'ee takka na ajaa'ibe. Maaliif hafan jarri kun? Naan galleen. Jarri kun irratti hin argamne. Garuu Jaaniin osoo naannawa sana dhaqxuutti deemtuu balaan kun isii qunname ta'e ተጎዱ። ያ እሱ በጣም ተጎድቷል። እሱ ሰርጀሪ ሁሉ የተደረገለት ነበር ነው ያሉኝ ቅድም። እሷም መጠነኛ ጉዳት ደርሶባታል። መኪናው ከፍተኛ አደጋ ደርሶበታል። በጣም ከባድ አደጋ። መኪናውን ሲታይ ከዛ ውስጥ ህይወት የሚተርፍ አይመስልም ነበረ ነው። እሱ ግን በጣም ከፍተኛ አደጋ ነው የደረሰበት። እሷ መካከለኛ makiinaa jarri ittiin garagalan sana makiinaa jara fuudhee dhaqee boottee jala gale sana yoo agirran yoo laalan jechuudha waan lubbuun namaa achi keessaa bahee fayyu wahii hin fakkaatu jedhaa jirti. As keessatti operaashinii illee godhamee jira. Sibiilatu keessa gale jedhaa jirti. Mucaa buleessa aduunaa jechuudha. Sibiilatu keessa gale jedhaa jirti. Garuu kun yoomi yoo ittan kaleessa. Kaleessa booda garuu saarjariin argi godhamee fi hospitaala seenee sibiilli sun keessaa ba'ee as oduun takka miidiyaan takka kabaa jirtutti du'ee jira jedhaa jirti. Gariin ammoo balaa hamaatu irra ga'e yookaan miidhaa jabaatu irra ga'e malee lubbuudhaan ni jira jedhaa jiran. As keessatti alaa kulli haal wanti nuti jennu wanti miidiyaan bahaa jiru lakki fayyaa qabaa wanni jedhamu ilaa hammaatti hin jiru. Miidhaa jabaatu irra ga'e jedhamaa jira. Akka nama sabarsiisuudhaa fi sooshaal miidiyaa irratti dubbachuu sodaatanii dhoksaa jiran wayii fakkaataa. Yoo du'ee waaqayyo lubbuu isaa hamaaru yoo jiraate rabbi isaa fayyisu jenna. Kanuma jechuu barbaadna. Nagaan nuu tura, nagaan nuu oola. Hanga dhuma sagantaa kanaatti warri nu hordoftan galatoomaa galata isiniin malaa jechuu barbaada.